Addunyaa kanarra guyyaa dhibba yookiin waggaa dhibba hin jiraatan jechuudha. Hanga jiranitti garuu zanaafataa jedhanii sammuu ofii gammachiisanii yoo jiraatan baay'ee tokko das nama jedha. Egaa yeroo baay'ee namni biyyuma keessa iyyuu taa'ee wal arguudhaaf baay'ee ulfaataadha. Maaliif namni kamiyyuu hojii isaatiif jecha kan biizii of godhu malee baay'inaan maatii ofii waliin dabarsuudhaaf yeroo qabaatee akkasitti bifa kanaan dabarsu namoota muraasa isaanis immoo iddilanyoota jedheen yaadanii jechuudha. Osuma biyya keessa taa'anuu anumarraan qabee osoo maatii ofiitiin obboleewwan waliitiin akka barbaadanitti osoo waliin kolfanii hin taphatin azalli kubbaa kanarraa nama fuuti jechuudha. Bakka gaabbii guddaa keessa nama galcha gaafa san maaliif osuma wal arguu hin danda'amu, osuma waliin dabarsuu hin danda'amu, garuu osoo yeroo ofii waliin hin dabarsin osoo chillaa jennu gubbaa kanarraa darbuutu jira jechuudha. Yeroo baay'ee araboota irraa kanan jaaladhu yoo jiraate sibsib jedhanii dabarsan maatii isaanii waliin jechuudha. Bakka proogiraamii qabanii guyyaa arbii biratti jechuudha. Akka manan tureetitti guyyaa jimaataa guyyaa wal gahanii waliin dabarsanidha jechuudha. Garuu wanti sun akka biyya keenya keessatti baratamaa miti. Aadaan akkasii jechuudha. Achitti garuu baratamaadha. Maatii ofii waliin dabarsanii sibsibbi jedhanii ijoollee waliin jechuudha. Asitti akkuma argitan sirban irraa qannasee hin jiru, sirba sagalee keessaa balleessa, garuu caffaraatidha kan jiranii jechuudha. Obboleewwan lamaanii jarri lachuuyyuu jechuudha. Warri caffara beeku bifa kanaan caffaraatidha kan jiranii, kan hin beekne immoo akkuma beekutti dabarsaatidha kan jiran jechuudha. Qalaalii kanan qofallee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gammachiisaa jechuudha. Warroota biyya ormaatillee jirtanii nagaan biyya keessatti galtanii nama bifa kanaan maatii keessan waliin dabarsu sinaa taasisuu sanan jechuun jaalladha jechuudha. Achi taa'amee namoota hedduutu lubbuu isaanii dhabaa, kan fayyaa dhabee biyyatti galu namoota hedduutu jira. Kan immoo carraa argatee biyya ofiitti galee haala kanaan biyya ofiitti dabarsuutu hedduumatu jira jechuudha. Jireenya alam zixeenyinaat kudhan hin guuttu. Jireenyuma waggaa muraasa jiraatamuuf jecha biyya ormaatitti yeroo ofii baay'inaan gubuunis hin barbaachisu. Kanas hojjetees kanas taa'ee barkita asii achi deddeebi'u namoota hedduutu jira. Jireenyi akkuma abbaan itti jiraatedha. Yeroo baay'ee nan jira jechuudha. Asis taa'ee kan jireenya sodaatuun jira. Abbaan akka mana ofiitti jiraata. Garuu immoo biyya ormaa qofa filannoo gochuu osoo hin taane, genzaba qofa ari'uu osoo hin taane, namni fayyaadhaan iyyuu nagaadhaan iyyuu gammadeetiyyuu biyya ofii keessatti jiraachuun waan guddaadha jechuudhaan akka yaada kiyyaatitti. Genzaba caalayyuu har'a meeqatu genzaba hojjetee genzaba qabaatee dhufee asitti kan dhala dhabe meeqatu jira, kan asitti fayyaa dhabe meeqatu jira. Waa hedduu jechuudha. Keessattuu yoo nama waliin gadi bahanii oolanii wantoonni garaa nama nyaatu, wantoonni nama gaddisiisu, wantoota hedduutu jira jechuudha. Bakka dhagahuudhaaf kan nama jibbisiisu namoota muraasadha kan hojjetee ittiin milkaa'us yoo jiraate, kan asitti genzaba isaanii nyaatamanii kan maraatan, kan waa hedduu ta'an namoota salphaa miti jechuudha. Garuu immoo warri biyya akkasitti kan iyyaannis ni jiranii. Kan immoo dubartii takka yoo biyya arabaa deemte akka waan Ameerikaa deemte yookaan immoo akka waan hojii mootummaa hojjettootetti kan ilaalan ni jiran jechuudha. Nu warra achi hojjetee gallee hin beekna. Maaliif intibeetii gandaati kan dhiqnu, kushiinaa gandaati kan dhiqnu, uffata gandaati kan miiccinu, boqonnaa malee sanuuyyuu jechuudha. Natsaannatii tokko malee suuqiin kan gadi baanee deebi'uudhaaf eeyyama isaanii nu barbaachisaa jechuudha. Isaan yookaan isheedanii yookaan nu didaniidha jechuudha. Hanga baanee deebinu tuttuuyyuu mootu maal nuun jedhinu kan jedhu osoo keessi keenya tasaqqaqu sanirra darbee mootu
kan godhannu irratti bilbilanii nu cinqanii jechuudha. Kanaafi